بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا دنو سكاتة قرصان جرا بوسنا كيس والله كندكو كندن دي كيس ميلان دي ما بي سكاتة قرصا نعم يقولوا كنا لابو كند سكاتة قرصا جراني كندي كوني إن بريدي أردنا نوكين يكوني هدو بريدة مالي بريدة أردنا نوكي سنكنا نتكافتا أردنا نوكا نتيجو كسادا وجدتني أردنا نوكين يرون جدو أردنا نوكا keessatti naannoon Oromiyaa jechuukooti. Yoo dhiyaadha ittiin bareeda, yoo bahara ittiin bareeda, yoo kaabara ittiin bareeda, yoo kibbara ittiin bareeda, yoo bahadha ittiin dhaawwanuutuma bidima isaa qofa faarsaa ooluu hin dandeenyu. Bareeda sana biraa nu biraa maali? Yeroo ammaa kana keessaa biqiltuutu dhaabama. Biqiltuu dhaabuun kallattii kamiinuu hin balfamu. Kallattii kamiinuu. Biqiltuu dhaabuun siyaasaa fedhe keessatti hin balfamu. Wanni biqiltuu bareechuu maaliif akka dhaabamedha? Waan dhaabame sana filatamaadha, gosa filatamaa, sanyii filatamaadha. Maaliif dhaabatee jechuutu biqiltuu bareecha. Waan dhaaban bira dhaabbatan, waan dhaaban bira bulan, waan dhaaban biraa jiraatan, waan dhaaban biraa du'an. Wanni dhaabbatee sun ni hafa jechuudha. Wanni nu haasa'uu deemnu kanaa miti. Lafa bareedduu kana dhiifnee lafa bareedduu kana lafatti margamma garroo kunolaayyuu isin gaara kana baatan asirraa jalqabee akkanarra naanna'ee hamma kafaateeppii ga'utti ardiin biyya keenya ardii bareedduudha. Lafti agartan kun misooman qabu waa tokko hin qabu. Akka kanatti durba ta'ee dhaabata. Nama takkaa oomishuuf biraan qabu. Namaa dhabame moo? Namni hin dhabamne namni biraa godaana. Namni biraa qurxummii maal nyaata yoo namni kun asii waa facaasa. Waan isinitti waan isin dhibu har'a wanni haasa'uudhaaf dhufe haasa'uu barbaadu naannoo keenya keessaahuu walumaa galatti jechuu dandeenya. Maaliif jennaan biyya qabaannee biraa jiraachuu hin dandeenye nu waa biraa falmina bakkee kana. Biraa jiraachuu hin dandeenye shunkurtiin gibeen tarkaanfatee awaashiin tarkaanfatee dhaqab naannoo biraatti oomishame akka waan lafti keenya shunkurtii baasuu diddee. Baadiyyaa bita. Dhaggeeffadhaa guddinuu taane. Shunkurtii warra magaalaatii wajjin baadiyyaa warra magaalaatii wajjin qarxixii qabatee bita. Naqqaalee jaa. Naqqaalee. Natti qaala'ee jedha. Baafachaa gaa shunkurtiin doolaaraan hin dhufneem warra oomishuun dhibee jennaan jabaate. Keenya biraa godaana dargaggeessi humna fudhatee dhaqee arabaa hojii hojjeta. Humna fudhatee dhaqee qurxummii nyaatti. Isa dheengaddaa maali Masriin keessatti bilaan namni jedhamu duree jennaan nuti galgala sana haasofnu guyyaa sana magaalaa Dirredawaa keessatti warri asii godaanuudhaa deemu keessatti namni naannoo biraa lama sadii keessaa jiraatu malee ijoolleen naannoo Jimmaa nama 400 qabame. Nama 400. Dachi tana dhiisee kute. Lafa inni dhiisee kute immoo ilaalaa. Lafa inni dhiisee deeme immoo ilaalaa. Kunoo baddaa dhuguma siyaasaa biyya baase. Qaxxaamura duroomuu barbaanna. Osoo laffayin. Osoo hin ta'abin. Biyya faranjiitti beektee osoo laffayin duroomta sitti fakkaate. Moo biyya arabaa osoo laffayin utuu hin ta'abamin utuu dhiirtiin irratti hojjetin utuu itti wareegamin dhufe sitti fakkaate. Jaalati isinatti yoo gareeni. Lafa kana fakkaatu dhiiftee deemte asiis gaafa jiraa gaafa deemtus. Namaati moodeelii fudhattee godhaa deemaa jirtu kana lafti biyya faranjiis bakka kana hin jirtu. Jireenyi biyya faranjiis bakka itti yaadde hin jirtu. Haalli biyya faranjiis akka itti yaaddetti hin jirtu. Sii galtee gabrummaa moofaa gabrummaa isa durii keessaa gabrummaa haaraatti baasuudhaaf paaspoortii baafattee laga tarkaanfattee achii booddee immoo mangistiin sagalee naa ta'uu didee mangartiin kan qomaniidhaa keessatti na dhamaasee nama dheengadda soo darabiyaadhaaf naannoo adda addaa irraa ijoolleen turistaalii fudhattee biyya keessatti deebite guyyaa muraasa booda utuu ahaliin argin utuu maatiin argin utuu deebi'ee warra gudur sangaa gurguratee ergeen hin argine asii achi deebi'ee kunoo shanilleedhaafi naannoo Jibuutii keessatti yeroo ammaa kana keessa warra Sumaalee keessatti hidhamee hadhas ammallee nu maraadha ammallee maaliif jennaan utuu raasaa kana naasa'ina itti hidhamti jedhee sababa yaadu warra kanaan dura qurxummiin fixeefis nan gadda warra amma boodaatiif garuu akka itti gaddu hin qabu nan rakkadha amma boodaati maal jennaan wanni dhiibee cunqursaa jiru irra caala abbaaf cunqursaa jirutu caala warri cunqursaa jiru wanni cunqursaa jiru hin jiru jechuu kooti miti. Jiraachuu wajjiniin garuu irra caalaa abbaatuuf cunqursaa jira waa tokko hin taane lafti biyya keenya lafeen biyya keenya ambi karaatti as galee biyya kana keessatti
itti abbaa ta'u barbaacha waa meeqa hojjetataa jira seetan. Waan isin dhibu utuu dabareedhaan haasofne tartiibaan haasofne irra bareeda. Yeroo ammaa kana keessa dargaggeessi naannoo Jimmaatii fi Harargee karaa daariitti galee Jimmaa qaba. Harargee iyyuu wayya. Harargeen hojii hojjetaa jirti. Gatiitti ba'uuniif dhiisuu waan biraati. Dacha nyattee hojjetaa jirti Harargeen irra caalaan. Baadiyyaan. Magaalaan karaatti galee Jimmaa qabee tiiktookiidhaa fi miidiyaatti galee jira. Naannoon Jimmaa immoo irra caalaan farankaa keessiidhaan qabu waan ittiin jiraatu tunnayi waan ittiin qabamu barbaadaa jira. Irra caalaan jedhaan jedhamu hin jiru jechuu kooti miti warri oomishataa jiru. Yemmuu qaamee Jimmaa quufee ka'e footoo lala inni footoo laale footoo keessaan ijoollee biyya Arabaa, ijoollee Yamaniin, ijoollee Hadramaut, ijoollee maaloo keessaa bifa bicuusii ruuzii kana asifachii hojjettee bareeddee arga. Ijoollee biyya Faransaay, ijoollee Ameerikaanii, ijoollee isa arga. Yeroo arge maalaan asii yaana baarii yoo nyaattee dee asii paaspoortii baafatee faranka 24,000 baasanii deeman warri dheengadheeshin illee itti qabamanii warri dheengadheeshin qabamanii warra qabe nama jala jira asii fuudhee eega Jimmaan manaa kaase. Addis Ababaa bulchee manatu jira. Addis Ababaa keessa bakka bulan. Addis Ababaa keessa Dirreedawaa bakkatu jira qophaa'ee. Inni kaan sobee kijibee, inni kaan mataa muraa achi keessaa warra nama gaggeessu. Inni kaan makiinaa qaba, makiinaa uffata. Inni kaan hundi isaa warra nama gaggeessu dubartiifaa jira. Geessee Sumaalee dhanga'ee farankaa isa sana irraa farankaa irraa fudhatee Sumaalee dhanga'a. Inni Sumaalees farankaa fudhata. Mucaan takka Jimma irraa asii baatee dirraa reetee maaleen harkaa dhumee harkaa fitanii mana amaaraa tokko dalagaa teessee warri amaaraa hoggaa isiin baatii geesse moobaayilaa hatte jedhanii qabanii hidhanii mana hidhaatti naaf Yuusuf dheenee ilaalle. Biyya keenya namni biraa kunoo dabra biraanitti ittisee ta'aa jira mootummaan. Kunoo ittisee maal jennaan maal lafti biyya keenya ijoollee keenya iyyuu hin geenye eessatti gayyaatanii keessa nama qotadhaa. Kan ofii achitti qabatee kan qorratinaan loluudhaan dhufaa jiranni. Kan ofii achitti qabateeti. Kan ofii achi kaayatee tolfatee maal godhateeti. Kanaaf deema. Keenyaaf deema keenya irratti wal lolu ad dhufaa jira. Akka dhugaa qabasitti irraa yaa'e kaa. Yeroo ammaa kana keessa ijoolletti deengaddaa naannoo keenya laa ijoollee keenya laa ijoolleen deengaddaa Yamanitti deemsee ajjeese karaa irratti ijoolleen dubartiin karaa irratti dhimtee deebuun fixee jennaan ajjeese jennaan yeroo nama siin duutu ijoolleen keenya qottee walii dadhabdee daggalarra keessa dabarfatte. Dhagarra guuran karaa sana. Kunoo viidiyoodhaan harka jiran jedhe viidiyoodhaan. Dhakaa irratti guuranii. Yoo danda'an sanuu. Isaa nama danda'e dhakaa irratti guure. Yoonii fi niin beeka karaa sana. Akka inni ta'u. Namuma jiru uleen biraa qofa. Isa lubbuudhaan hafe. Deemi hin dhaabbatiin dhaabbatee booyaami. Isa hafe biraa ofan uleedhaan. Isa hafetti biraa rukutan maal farankaa isaa dhabaqa. Biriisa kassara. Kanaaf uleedhaan oofama. Harkaa duunaan kasaara. Kunis harkaa duunaan. Ila inni biyya keessa jiru waan inni jiru laalla dura. Maaliif isa deemee haasofna? Inni biyya keessa jiru dargaggeessi lafti gaara keenyaa duudeeti boqqolloon bakkeedhaa faraasillaan tokkittiin birii 800. Faraasillaan tokkittiin. Dinnichaan qarshii 100 seene timaantim. Timaantimiin birii 100. Shunkurtiin birii 90. Shunkurtiin nu kanaan dura birii shilingii fi duudee ja'an binnu. Shilingii fi duudee ja'an binnu. Farankaa duudee ja'an binnu. Hadha shilingii fi duudee ja'an binnu birii 90. Shunkurtiin. Asirraa kaasee saqqaa coqorsaa kanaa kaasee shabeedhaan bahee hamma dhaqee maaloo qaansa gurra fardaa ga'utti gurra fardaa jedhama hamsi laata hamma ga'utti lafti duuba ta'a. Bakka silaa dinnichaan biqilu kun haramaa biqilee jira. Daggala biqilee jira bakka silaa dinnichi biqilu. Marga biqilee jira bakka silaa dinnichi biqilu. Eenyu dhaabee jennaan biqilamaa. Hin jabaatee jireenya jabeessee jireenya maan jabaanne jennaan maatii dhaabdee waliin dhufamu. An facaasu malee dhufamu. Daggala. Daggala. Ila kan koo ijoolleen keenya naannoo ani itti dhaladhe kunoo aggaarotti buna itti dhaabdee maaloo jettee ofiisitii magaalaa jiraataa baadiyyaa jiraataa akkana wal afarsaa jirti. Yeroo achi kaate immoo sa'atii guyyaa keessa torbee keessaa guyyaa tokko iyyuu waan laftaa kaafamuu yaadata. Yoo yaadasayyuu inni maagilee qabu yaadata. Ji'a 3 qofa jiraan abbaa koo akka naannoo Jimmaatti irra caalaan keenya hin jedhaa jira hunda jedhaan jiru. Irra caalaan ji'a 3 qofa jiraata. Ji'a 3 sana buna ji'a 3 sana keessa buna ji'a 3 sana keessa buna gurguree ittiin uffata geeddaratee ittiin bareedee teeppii bitatee waan argeessatti moobaayilii babbareeduu bitatee mataa muratee ji'a 3 ji'a 9 biyyoo nyaatee jiraata.
جيسا قلبي يونيات أكلت تجيبان أرجل فيه baadiyyaa keessa deeme. Qonnarraa gara industirii tigireen nuun jennaani qonna dhiifne. Qonna tigireen yeroo sii keessa maal jette beektaa? Qonnarraa gara industiriitti guddannaa jetti. Qonnarraa gara industiriitti. Yaada san fudhanneeti guutumatti qonna darbinee qonna malee qarooman seene. Isiin industirii sana keessa nama ofii kaattee nu hojjetaa godhachuuf. Malee sinuufi miti. Nus yaadicha fudhanne. Nu amma akka ijoollee keenyaatti hundi keenya nama siyaasaa taane, hundi keenya waa siyaasaa haasofne, hundi keenya haasaa bocolle, hundi keenya waa balleessine, waa fokkisiifne, hundi wal ga'ee godaane, hundi wal ga'ee rakkataa ta'e dhumne bar boleessa. Abshaala ta'uun dirqama kaa sa'aatii kana. Silaa sa'aatii kana hoo jennaan wal qoonneeti. Si kana miti inni bobba'u malee jedhee bobba'eeti inni kan lafa irratti hafee lafa qotee shunkurtii silaa tokkittiin hadha lafti sangaa tokkittiin shunkurtii kiiloo gara shunkurtii kiiloo 1000 ba'a sangaan tokko. Amma shunkurtii kiiloo 100 miliyoonatti gurgurachuu wayyamoo birrii 24,000 baasanii asii Dirredawaa dhaqanii Somaaliinis ergattee amma ergattee ganname kabaltee durba keenya kabajaarraa fuutee salphiftee Yamanitti ergitee Yamaniin akka barbaadde godhattee achi kaatee Somaaliin fuudhee inni kaan immoo karaa Masrii dhaqee inni kam heejara keenya jireenyi haaluma kana taanaani musiibaan siichin itti bu'aa balaan siichin irra dhaabbata ammallee hin hafne hafuuf hin deemu dhufee qotee siyaa nyaachisuure inni itti komataa jirtu inni itti akka mootummaatti komattu inni itti akka siyaasaatti komattu inni itti akka maalitti komattu lafti duwwaa ta'a lafa duwwaa dhugumaa mootummaatti lafa duwwaa akkasi godhisi godhee ati mara lafa kanaa siyaarsee miila bar lafa abbaa keetii duwwaa ta'a jedham lafti abbaa keetii kan nam tokko ristii kan kee qabeenya kee kan nam tokko sirkaa bahuu hin dandeenyetti duwwaa ta'a jedha kunoo gaara kana utuu silaa qotamee jedhe maal godhu beekaa inni jarrama buna dhaabaa jiru bunaa fi miti bar bunatu wal tokko dhaabanii kan naannoo hojiin barbaadu bunni naannoo keenya hojii baqateetiin boqqolloon xaafiin akaaffii fedha xaafiin birrii 10,000 kumtaalii tokkittiin rabbi sitti agarsiisa. Boqqolloon farasilan tokkittiin birrii 800 birrii 6,000 bitta kumtaala 100 kiiloo 100. Ishi birriin inni barbaadamu maal inni nama si godhanu maa inni birriin barbaadamu kunoo lafti kunoo muuziin kiiloo meeqa gale shonkoraan tokkittiin birrii meeqa galte kayyoo dhaabdee biraa galte jechuudha samaayyoo kayyoo jiraate qallabaa dargaggeessi wal gurmeessuu hin dandeenye walitti dhufuus hin dandeenye biyya keessatti waa oomishachuu hin dandeenye maal jennaan ammallee rakkanne utuu rakkate waa oomisha biyyi chaayinaa sadarkaa kana geesse kuni bakkee kanaa nyaattee fixxeeti qurxummii baarii keessatti duultee waan baarii kana keessa wanni isin hin nyaanne hin jiru rakkatte namni inni rakkate malee wayittiin deebi'u rakkinni keenya ammallee hin hafa ta'ee yookaan abaarsa qabna ta'ee ammallee dubbiin adda nuun baane ammoo warri biyyatti haftan ijoollee durbaa dheengadee Yamanitti an viidiyoo isaa gadhiisuun sodaadhe ijoollee durbaa dheengadee Yamaniin keessatti dhumtee ijoolleen keenya dhumtee jennaan daggala cabsanii baala cabsanii irra ka'an yeroo ammaa kana keessa innaanuu kana haasaa jiru kana keessa yawwana inni kaan Awaashiin dabarfateera deemuudha inni kaan dhaqee Dirredawaa dabarfateera inni kaan immoo kilila mistiidhaan walii galaniiti kilila mistiidhaan duuriyyee kilila mistii keessa jiru mootummaa tun ta'in duuriyyeetu jira asii walii galeeti isa Dirredawaadhaa geesse wajjiniin harkaa fuudha inni Dirredawaadhaa geesse kilila mistiidhaan ga'ee gala kilila mistiin fuudheetii gurguratee garbicha akkuma durii gurguratee karaa Yamaniin Zeeyilaan kun ammallee hojii dhumasii hojjetaa jirti hamma yoomitti sagantaan keenya itti fufaa bobbaan keenya karaarra jirra amma nanu guddifadhaa isiniin jala salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.